سياي بسورة بينك سجرت شاود سياي بسورة نازرة عمرين كاريرة ما شاء الله يا بني ما شاء الله يا بني ما شاء الله ما شاء الله أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatii fashamaa harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sinfaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni laayikii na gochaa jirtanii sabiskaabii gochaa jirtanii koomentii illee barreessaa jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada bakka jirteetti nagaa fayyanaa ta'a isiniin jechuun barbaada akkasumas immoo jechuun warroonni immoo sabiskaabii 2-3 feekitti qayyarree si gochaa jirra in guddatta ganaa guddatta atiyyuu kuni homaa sittin dhagaaminaan jettanii wallahi galatoomaa rabbiin jazaa geessan isiniif haa kaffalu rabbiin duniyaa akiraatti rabbiin isin haa gammachiisu isiniin jechuun barbaada anan gafa keessan ta'uuf mala wallahi du'aayin kiyya hin qeebalama arran takka rabbii kadhadhe jechuu rabbii kadhadhe guyyaa tokkorraa dhabee hin beeku jechuudha wallahi laazim rabbii waan hin kadhadhu guutummaan guututti rabbiin kiyya naa guuta alhamdulillah rabbil alamin shukuriin kan saati maallaan jetti koomentii jalattis fayyoonis har'a maallaan jetti doolaara kee kan gambaaste agarsiifattee fi qabeenya qabdu kan baaste agarsiifattee fi ambadii maaliin qabanaan jette bakka ambadii qabu eenyudha jool eenyudha ani biidoo jechuu ani biidoo dalagee jennaani sumayyaani bareedduudha amala qabdii hamtuun dubbanne hamtuu hayyuus hin dubbanne hayyuus hin arrabsine wallahi hayyuus hin arrabsine maali hayyuun gaarummaa maali gootee kanii sayidoodhaaf sumayyaa gargar baasee isheedhaan jedhe malee ani hayyuus hin arrabsine kan rabbina beeku kan biidoon immoo ragaa jiru jechuu maal gootii dadhee sa'aatii 4 qofa teesseetu Biidoo deebiste ayyuu kingi ayyuun goota yortinuuti ayyuu kabajannuudha yortinuu ayyuu deggerruudha yortinuu ayyuu kabanyuudha jette na jala deemte dhaggeeffatte dhufteetu dhaxxee daladde kaleessa dheengadda ayyuun deggertu kaleessa dheengadda yorti ayyuun arrabsamaa turte yorti ayyuun bo'aa turte yorti uummata koomentii baqadhee tan biyyaa ba'aa nan ba'aa ji'a 3 nan boqodhaa jette maalifitu dhiisiin baqatinii taa'ii obsii jetteen hin gorsine ani keessaan naqee gorsaan turre ayyuu akka nama tokkootti akka nama hiriyummaa tokkootti akka nama intala xiyyanaa taateetti dhaqee gorsaan turre ayyuu dhiisii yorti seessa idootti heerumuuf kaates dhiisiin heerumini wanta kana dhiisii namni abbaa manaa fi haadha manaa qabu namni ijoollee qabu yeroo siif hin kennu dhiisi ayyuun rakkattaayii jedhe nan jaaladhe maalan godheere jette sagalee see fidee waraabee gadhiise yeroo 2 dhaggeeffattanii jirtu sagalee see sanaa jechuudha maa sagalee see asirra fiddee baaste maaliif iccitisee fiddee baaftee tani arrabsan ammallee ayyuu dhaqee keessaan nan arrabsa garuu sagalee see maa fiddee tani na arrabsinaani ittiinitu sabiskiraayibii kee gurrattaka ittiinitu doolaara sassaabatta kanaan jennaan meena ta'aafuu ani sagalee maseeyyuun fiduu jedhe garuu ammallee nagaa nan gaafadha nagaa walitti haasofna garuu ammallee numan gorsa amma sammaallee inuman gorsaa jechuu ayyuun nama dhaga'u miti jechuu maa'imee kan badii kiyya maal qabaatu dhatte anan irratti ayyuu faarsite anayyuu faarsite deggerte nan galchu garuu immoo jechuu kanii sabiskiraayibiin ishee xiqqaadha sabiskiraayibii guddaan qabaan akka yuutuubara guddaa tokkootti walaa kabanyuunaan jette ana jedhe joo ani gabbee ani doolaara yuutuubii kanarraa argadhu san hiyyeessotatti hin gargaaru guyyaa 2 dhufee viidiyoos ni waraabee hime sanuu ijoollee koomentii jalatti ati mana madaamii keessa taasise hiyyeessa gargaarta ati maali naman rakkataa nama fayyaa hin qabne nama humna hin qabne nama akka kiyya dalagachuu hin dandeenye gargaara jechuudha amma viidiyoo kan ji'a 2 jechuudha asirra baasee hin dubbanne jechuudha abbaan kiyya natti dheekkame haati kiyyallee natti dheekkamte jechuudha namatti himanii waan nama gargaaranii keessaan nama gargaaru malee namatti himanii wanta harka mirgaatii irraa namaa gooteyyuu harki bitaa dhaga'uu hin qabu naan jedhanii achumarraan yuutuuba yeroo 2 naa kaffalee asirra duraan fidees nitti mee abdii geetaachollee viidiyoo waraabee artist naamaa irratti illee san argi dhufee waraqaa rasiitii fidees ni maxxanse kan abdiillee fidees ni maxxanse abdiin immoo viidiyoo abdii geetaachoo immoo viidiyoo waraabee yuudhaa ergee fidee mul'isaan turreen amma immoo mul'isuu dhiise ani akkasin guddatan hin barbaada malee akkasin xiqqaatan hin barbaadu ani ilma namaa akka guddatu hin barbaada malee akka gatta'u hin barbaadu mee namni yuutuubara ta'ee jechuu namni ji'atti birrii amma naa kaffalaa jedhee dhufee isinitti mujira wallahi isin dhossa bar namni guddina namaan fedhu joo obbolaa dhumti kee ati biraa guddatte illee sitti naafa gooftaa koo si'ana bara si'anaa jechuu obbolaan haatiif abbaan kee illee sitti naafuu jechuu rabbi tokkicha qofadha kan sitti hin naafne uumaa kee waaqa isati waaqeffattu isati itti amantu sana qofatu si gargaara malee
firri kee obbolaan kee eenyuun iyyuu namatti naafa jechuun namni yuutuubiin jeetti birrii amma naa kaffala ijoollee banadhaa namni jedhu hin jira ani immoo banadhaa hidhee isin barsiisaan oolu guruuppii 600 fi ammallee 600 fi 37 ture kaleessa har'a ijoollee nama lamatti dabaleen jira jechuudha. Namni tola nama barsiisa akkasitti laffa'e. Mee waan kan biraa dhiisaati eebba wayinii isiniif fida. Saatii irriba koo dhabee akkatti ijoollee Amaariffaan Oromiffaan warroota yuutuubii sirreessu warrootan eebbisan jechuudha. Yuutuubii mataasaa nama harkaa fuudhee ofii kooti irratti hojjedhee gaafa sabiskiraabii bu'uun guddatu. Fuudhee kennaaf ijoollee immoo iyyama mana madaamiiti ji'a 3 biyya galte jechuudha. Ji'a 3 biyya galanii deebi'ee dhufan yuutuubii irkaa fuudhee ofii kooti viidiyoo tokkokkii waraabee ofii kooti waa hunda tolchee fiigee jechuudha. Maallaqa irrisiisee kennaaf jechuudha. Kanafaa bahee dubbadhee hin dubbanne garuu maallaan jetti tokko fayyootti qabattee jechuudha. Ati qabeenya qabdii mattakaa biillaa qabdaa ta'ee mana jaarradhe akka nama tokko jechuun biillaa ta'uu baateyyuu ani mana dhoqqee miti. Mana mukaan ijaaranne mana bolokeetii ofii kooti oomishadheetanii mana biratti mana dhagaa ijaarradhee jechuun gaafan galu suuraa isaa si agarsiisa. Suuraa isaa intiniirra dhaqi ilaali aashaa tuubii aashaan dakadir tuubiirraa meeshaa 500 hanga shadhe yeroo tokkicha meeshaa 500 fe'adhee meeshaa biraandii meeshaa mana madaamii keessa akka rimootii lambaan mana madaamii keessaa isa callee qaqqabu isa burciqqoo fakkaatu hin beektu miti isa walakkaa taa'u abbaa rimootii yookaan abbaa bulutoosii teebbii hojjetu yoo barbaadde muuziqaa irratti hidhattee hojjetu isan gashadhe ko nan beektani akka deemaatii aashaarraa laala an ofimuun barbaadu qabeenyan qabuu fi waan hin dalagadhu ofimuun barbaadu kan of na himsiise intalatti ishee maraatu mataa qiciicaasee mataa garbaa gootee mataa facaaftee isee fayyoo ittan sana mataa facaaftee mataa garbaa gootee mataa dhufteetu narratti farrastu sanatu jechuudha. Na dubbachiise malee dubbachuun barbaannee jechuudha. Kan isheen na tuffattee amma kana na haasofsiistu jechuudha. Waan mataa narratti shukkuumachuuf hin qabdu waan rifeensasee narratti farrasattuuf hin qabdu jechuudha. Maal jette qophoosne bakka of qopheessuu qabnaatti. Isheedha kan na haasofsiise malee ani guyyaa tokko isinitti haasee beekaa isinin eebbisaa akkasin dalagattanii nama taatanii jabaattanii fi akka kootti jabaadha dalagadhaa mana madaamii keessa ta'aatii hojii keessanii hojjetadhaatii dalagadhaa galaati biyya galaa da'aa jedhee isin gorsa malee takkaa isin xiqqeessee beekaan wallaahi ani isinin jaalladha isintu nan jaallatu malee ani isinin jaalladha dhugaa rabbii hundi keessan iyyuu isin jaalladha isintu nan jaallatu malee qoy sagaleen namni na eebbisu dhugaa sagalee ijoollee tokko hin beektu abbaa manaa fi haadha manaati lama ta'anii yuutuubii sirreessee fi yuutuubii isaanii namatti kennan nan jalaa tabalaasheessanii saniin booddee ani immoo yuutuubii sana sirreessee fi wallaahi itti dadhabee bakka yuutuubiin namatti laattee nama kan biraatti laattee fiddee namatti laattu immoo bakka piroosesii qabaa haala yuutuubiidhaa hin beektu piroosesii qabaa qaldii miti warra yuutuubii qabu beeka warra yuutuubii qabanii hin beekanii jechuu kanaafuu jennaanii mee sagalee kana isin dhageessisa jechuudha mee dhaggeeffadha gaarummaan namaa fuuluu fi jibban namaa qabuu fi utuun maaltu na rakkisee dhiisee mee dhaggeeffadha. Gammanne kun lifaatii keeti kan koomiti hojii keeti. Osoo durasi baree jiraadhee nyaata mun ture birrii amma sanaa akkuma beektu waaqayyo umurii gaadhee rasugaa isa darbeen darbatanii yookaan immoo fuulduraatti dhaga'amu rakkoo hin qabu egaa namni nama shawwaduun waanuma jiru waaqni si haa eebbisu rabbiin kee ati sagadachaa ooltu si haa eebbisu dinaa jiraadhu umuriin gaadhee ratu yuutuubatti sisi. Ishii abbaa manaa jenna eebbisu namni tokko qofaa miti abbaa manaa jenna. Nagaa keetii giftii kun nagaa waaqayyo siif baay'atu attam jirtan akkuma akkamii baay'ee gammanne nullee gammanne irra gammachuu. Mashallah jadi ya bini dili. Mashallah. Ya bini dili mashallah jadi. Mashallah. Ara bannati shara. Gede jara bannati shara. Nanti marah dulu cesar. Ara bannati ak. Ko kai Ada waktu berarti. Allah si ayah episode ini Allah berarti. Waakum tabichan. Ulabane. Qabeenya caalu fayyaa nagaa maatii keef abbaa manaa keef hojii keef waaqayyomti nagaa isaa siif haa kennu baay'ee si jaallanna kabajamee eebbifamee namatti tolta dhugaa rabbii halkan baay'ee yeroo ati sa'aatti torba kanatti sirraa banuu didde rakkoo ishii kana ati immoo halkan guutuu hojiidhaatti dhamaa bulte dhugaa baay'ee eebbifamee si haa eebbisu siin jenna dhugaadha baay'ee gammannee
Xaarii dadhabbii waggaa tokkooti kuni. Keekii murraayyuu booletti waleegne gaafa dhuftu. Kanaafuu gaafa dhufte dhugaa keekii mitiiti indaaqqoo tokko morma murrasi. Manatti miti booletti fuudhee fideemu. Haara kunis soofin kaayi. Dhugaa rabbi mucaan kun jabaata. Soofini. Foon haadha koo. Mucaan kootee naa jabaataa keekii kuma. Lakki wannoon kun sagaleen kun hin qabamaa. Keekii kuma lamaa bitee booletti ishiin mursiisu taanaan. Ishii faamsaa achi dhaqee mursiisu taanaan intalatti shumaa bitin argita. Anoo kana kechaan qabu itti gosoba akkasii si waadaa siin galu. Keekii kuma lamaa miniini tarii yeroo ati dhuftu hin beennu. Birriin dhibbi lama mana hoo jiraachuu baatte waan godhan hin jiru. Manni mana kiraayedha isaa. Kanaafuu kana fakkaata waama viidiyoo irratti wal loluun gatii hin qabu. Fayyaa qabaadhu, nagaa qabaadhu. Waaqni immoo si haa eebbisu fayyaa nuu ta'ii gammanneerraa. Egaa nama akkana adoo qabaanne duraanumaa nyaatamnee nu qophii lafuutti gameetii akkaataa dhugaadha. Sagalee kana dhageessisuun barbaanne maaliif hin dhageessise beektu inni naaftee naan jettanii barfayyootti. Uummati fayyoo hordofuuf uummati naa hordofuu tokkodha. Inni naaftee naaffaa qabdi dhiisii jedhaniini barfayyoodha. Inni naaftee takkana godhattee dhiisii jedhaniini. Ani utuun naaffaa qabaadde maalifan nama gargaaraa riba koo dhabe maalifan nama duukaa rakkadhaa mee maaltu na rakkise nama duukaa utuun naaffaa qabaaddeeti kun akkasittiin isiniif haa galuu isinii jechuudha nama tokko nama ta'eedhaaf jaalladhaa malee nama fiizikaala isaa yookaan immoo qabeenya isaa yookaanis immoo maalummaa isaa ilaaltanii jaallatinaa jechuudha qabeenyas kanarra qabaatu hin jira kanarra hin qabnes immoo hin jira jechuudha. Ani qabeenya waa'ee qabeenyaa ani hin dubbanne kan qabeenya maareedha jettanii isintu na dubbachiise malee ani hin dubbanne jechuuf fayyoodha kan na dubbachiise kanaaf jennaan isa kana immoo ani dantaarra hin keewwadhu waan na galchullee hin qabu jechuudha lammatallee maqaa koo akka hin dhoofneen barbaadani maaliif jennaani annamuma ooganaa'u na jibbisiisa dhugaa rabbii namuma addunyaa kanarra nama ooganaa'u tokko na jibbisiisa jechuu kanaafiyyuu fayyoo natti hin ooganaa'in nam anumatti hin ooganaa'in ta'uu baannaan xoorinnati guddaa ka'a fayyoo adabadhuutii taa'e anillee arrabaan hin deddeeman gaafan aaruu arrabaan hin deddeemu waan ta'eef narraati adabadhuu taa'e adabadhuutii taa'e kana ta'uu baannaan xoorinnati guddaa ka'a wallaahi.